dhaloota keenya fuulduraan nu jalaa fi karaarraa gorree seera Oromoon ittiin bulu wallaallee haqa har'a guutti dhabaa kan jirruuf bara ta'eefu waaqayyoon nuu dubbateefu namni hundi sirroofne malkaatti tulluutti seera Oromootitti bulla jedhee hizbiin taa'an kun hundi walitti waan agadi ba'ee tokkoffaa kana rabbinan galateeffadha. Kana rabbinan galateeffadha. Wanni rabbi galateeffadhu jireenya keenyan waan abboonni teenya dur itti bultu abboonni teenya wal jaalattee kophee walitti hidhee wal gaafattee wal jaalattee wajjin nyaatanii wajjin dhuganii yaanni sun nu jalaa agatee obboleettirraa goree obboleettirraa gortee namni wal jibbee walitti dhufuu didee boowanii kan hanqate har'an boo rabbimmoo haala sannuu deebisuudhaaf seera kaleecha ittiin bulle sannuu deebisuudhaaf rabbii kana ammas ni galateeffadha. Maaliin wanni nu godhatu kun maalinni wanti nu godhatu tokko amma xinnaa ta'ee guddaa ta'ee bahee kan bakka tana jiru kun hunduu yoggaa asii baane qoricha tokkotu jira kan namni liqimsu ilma xinnaanis jaarsi guddaanis qoricha jechuun garuu bishaan zalanni nu jala godhee waaqni nu jala godhee namni hunduu akkuma nama horii bishaan dhuguutitti malkaa irratti ciisututti irra ciisee mana wallaalee qe'ee ofii wallaalee galii ilma ofiitiin lolee haadha warraa ofiitiin kan lolu kana tokko kan nu dhamaase kana mee rabbiin keenya isarraa qabbana nu haa godhu. Rabbiin keenya isarraa qabbana nu haa godhu. Aannan dhuga balaa nyaata malee malakkuma qabatee kan akkuma horii malkaarra ciisututti manuma tokkoo ciisee achii ga'uu leedha warri kutu kana akaakayyuu keenya qabaakayyuu keenya waan akkasii waan qabu natti fakkaate. Kanaafu amma immoo uumaa barbaanna duudhaa kalee barbaanna seera kalee rabbi nu haa deebisu wal qabanna yoo dhufu wal qabachuun keenya seera keenya barbaanne malee wanta tokko wanni hojiin keenya kun keessatti galee yookaan seera mootummaa yookaan seera biraati kun qabu nu jaalala kaleechatiif amantii kaleechatiif abbaan ilma jaalatee intalti haadha jaalattee obboleessa jaalatu san rabbi nu haa deebisu jennee carraaqna malee ta'u wanta biraatii miti. Kanaafuu hanga gabaabsa amma waan akkasiisan garuu amma wanni akkasiisuni rabbi nu haa deebisu. Waaqni nu haa deebisu. Rabbi nu haa deebisu. Moototni nu haa deebisu. Kallachi nu haa deebisu. Taaltu nu haa deebisu. Uumaan kaleechaa nu haa deebisu. Rabbi wal nu haa jaalatu. Warra galee wanti rabbi nu godhani warra galee wal jaalatu rabbi nu haa deebisu. Abbaan ilma haa deebisu. Ilmi abbaa haa deebisu. Namni lammii haa jaalatu. Namni fira haa jaalatu. Warra akkasiisani kan nu barbaannu fara malee wanta biraa waan nu barbaanneefi wajjin jiraachuuf wajjiniin oollee sanuu barbaanneeti. Ijoollettuunis immoo kan yaada kana hordofanii har'a walitti nu qabanii asaamtuu kunuutti bakka tokko waan taa'eef kuulataa kanaan rabbiin isaanillee haa gargaaru. Rabbiin isaanillee haa gargaaru. Nullee haa gargaaru. Ani asumarratti hannaafaa waan na dhaggeeffattaniin isiniin galateeffadha. Obbo Gammadaa Baradaa baay'ee bakka irraa dhufannuu tursu barbaadanii olii. Tole bakka guyyaa har'aatiin guyyoota baay'ee lakkoofnee walitti dacha'uu nu geessisa jedha. Waa baay'ee jechuu hin barbaadu. Anaaf kun nagayeera. Barri kun jalqabatti barran ani Oromoo ta'uu kootti baay'ee rifadhe ture. Yeroon ciisee gamaa gamanaa dhaggeeffadhu sagalee gurguddaatu gamaa gamanaa natti dhagahamaa. Sagaleen kun
hammam tokkummaa Oromoo kanaa hammam Oromummaa kana namatti dhageessisti jedheen ciisee baay'ee gaddaa ture. Deebi'ee baruma kanatti kan akka carraa Oromoo baay'eetiin itti biraa jira. Ayyaana guddinitti yeroo kabajamu hiriyyaan koo tokko sirba ijoolleen yeroo ayyaana kana kabajan sirba na dhageessisa moobaayiliitiin. Guyyaa sanan gammade. Har'an immoo dabalee caalaa gammade. Oromoota nuti ijoollee ilmaan tokkooti, abbaa tokkooti. Dhiigaan, hiddaan, lafeetiin, lafaan tokkodha. Akkuma hiddaan lafeen tokko taane kan dhiibbaan humnaan waan nu jalaa faca'e kan deebisnee walitti qabachuuf Waaqayyoo afaan keenyaaf laphee keenya tokko haa godhu jedha. Dhimmi kun dhimma hunda keenyaa waan ta'eef dhimma jaarsaa, ilma jaartii, ilma dardaraa, ilma dhiiraa, ilma dhalaa waan hin taaneef amma dhimma kanarratti hundi keenyu kan nurraa eegamu kafaluuf gochuuf walii keenyaaf ofii keenyaaf waadaa galuu qabna. Kana kanan jedhu ergaa namaa otoo hin tahin ergaa Waaqa Oromoo, ergaa uumama keenyaa, ergaa ofii keenyaa ofii keenya geessisuuf hundi keenya yaadaan tokko taanee haa ijaaramnu. Kana yeroo hin jedhu amma ijoolleen bakka bu'anii ammaan hangafa ta'anii barsiisan kun jajjabaachuu ni malu, gargaaramuu ni malu. Kanaaf hundi keenya gahee keenya amma humna keenyatti yoo baane dubbittiin waggaa baay'ee facaatee turte kun yeroo gabaabduu keessatti baatii gabaabduu keessatti waggaa otoo hin jedhin baatii gabaabduu keessatti walitti qabamti jedheen yaada akkan amma argetti har'aan guyyaa tokkoffaan argaa. Oromummaa kollee guyyaatti sirriitti hubadhee barnoota ijaarsa ta'an sun dabarsinirraa seeruma Oromoon ittiin uumamtee bultullee har'an dhagahe yoon jedhe ati wallaalaadhaan aanan jettanii dhiifama. Kanaaf amma kanan jedhu lubbuu jaarsota seenaa Oromoo yookaan guuboo Oromoo seenaa Oromoo jedha jira jaarsota kanan Waaqayyoo lafarra haa tursiisu. Haala lisanii kunillee akka cuqursaa wala haa qabannu. Akka waleensoo bu'aaf bahee haa dhoowwannu. Galatoomaa jennaani Dr. Geetahuun baay'ee isaan galateeffannaa yaada bareedaa nuu kennanii. Sochii guddaa taasise asirra bahuu isaanii akka ittiin ibsu baay'ee natti ulfaata. Baay'ee haala gaarii isa kanaan dura Naqamtetti gaggeeffames hordofeera. Asitti yoo ilaalamu garuu addaaf addatti eessaa fi eessatti inni asii akka caalu kun immoo jijjiirama guddaa ijoollee keessumaa ijoolleen dargaggeeyyii yookaan dargaggeettiin hubannoo aadaa isaanii xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaaf eenyummaa isaaniif xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaaf argamuusaa fi galata guddaan isinii galchuu barbaada maqaa Waaqaatiin. Namoonni maal jedhu seetani namni aadaa hin qabne horiidha. Namni aadaa hin qabne horiidha. Horii horsiistaa abbaa qaluun beeku, abbaa hatuun beeku, akkatti nyaatamuun beeku, bakka deemuun beeku. Namni aadaa hin qabne, namni mallattoo hin qabne, namni eenyummaa hin qabne horii irraa addan ba'u. Abbaa barbaade gurgurata, abbaa barbaadetu qabee qalata, abbaa barbaadetu hidhee manatti hagabuu ka'a. Kana baruudhaan asitti argamuudhaan hunduma caalaa dargaggeeyyiin asirra jirtan ani baay'ee isin galateeffadha. Haa ta'u garuu amma fakkeenyaaf naannoo akka warreen kanneen ciccimoota ta'anii waldaa kana gaggeessaa turan qofaa irratti dhiifne isaaniin ji'a ji'aan yookaan ji'a lamaan ji'a sadiidhaan eeggachuu otoo hin taane bakka deemnutti nama tokko, nama lama, nama sadi eessaa ka'a maatiidhuma keenya irraatii kaafne cubbuun qabu soba miti, kijibuu miti, hanna miti, dabaa miti.
eenyummaa kee bari, aadaa kee bari, kan keetti booni of ta'iin filosoofii addunyaan har'a yeroo ammaa kana jaarraa ammaa kana keessatti irra jirtu. Kuni abbaa beekuuf bu'aa guddaadha. Kanaaf waldaa kana cimsuudhaaf, jajjabeessuudhaaf, barsiisuudhaaf, bukkee dhaabachuudhaaf warra koree gidduu galeessaa kana yookaan immoo koreewwan naannoo shanan sila kaasan irra dhiisuu otoo hin taane hundumti keenya gahee keenya akka baanu eenyuuf jenneeti ofiif jenneeti. Eenyumtiyyuu kallattii barbaadeen deemti waaqa jalaan ba'a. Waaqni Oromoo kallattii barbaachisaa ta'een kallattii addunyaa ammaattis haa ta'u akka duriitti tokkoof tokko kan yeroo hunda jiraatu, kan hin sobne, kan hin banne, kan hin kijibne, kan yakkootan gurguddoo Macca keessatti Wallagga keessatti Oromoo keessatti haa ta'u Macca keessatti yookaan Boorana keessatti haa ta'u Gujii keessatti beekaman safuuwwan waaqaa kan kabajudha. Kanaaf hundumti keenyi dargaggoota yookaan koreewwan giddu galeessaa gidduutti dhiisuu otoo hin taane gahee keenya baanuun dirqama lammummaati jedheen jecha koo ibsa. Kanarratti aansee fakkeenyaaf amma kallattii tokko irratti fakkeenyaaf warri koree giddu galeessaa saatanii inni amma baay'ee bareedaadha. Ani baay'een itti gammadee akkasitti hin eegne ture. Garuu yeroo barbaachisaa ta'etti nama kanaaf kaffaltii naa kaffalii, durgoo naa kaffalii kan jiru hin jiru. Waldaa waaqeffannaa wajjin wal qabsiisee waldaa waaqeffannaa misooma irratti faayidaa maalii qaba? Dinagdee irratti faayidaa maalii qaba? Cubbuu ofirraa eeguu irratti faayidaa maalii qaba? Biyya fi dagachuu irratti miidhaa maalii qaba? Akkamiin biyya fi jaalatu? Akkamiin aadaa ofii kunuunsu? Akkamiin fira ofii ofitti qabu? Akkamiin balaa ofii ofirraa fageessu? Kan irratti xiyyeeffannoo kennuun xiyyeeffannoo guddaa waan ta'eedhaaf kallattii kanaan namoota hubannoo qaban, namoota muuxannoo qaban at least yeroo gabaabaa keessatti yeroo muraasni itti kenname akka affeertanii namoonni kanaaf aballii isin gaafatu hin jiru, durgoo namni isin gaafatu hin jiru. Amma dandeettii isaan numtu namoonni hedduun Oromoon hedduu qabdi kan kallattii kanarratti muuxannoo guddaa baay'ee qaban akka addunyaa wajjin wal qabsiisanii waldaa waaqeffannaa saayinsawaa keessaa wanta akka waan faallessuun qabu. Kallattii globaalaayizeeshiniitti deemi, kallattii teknooloojiitti deemi, kallattii indijinas nooloojiidhaan deemi, kallattii loojikii kan barbaaddeetiin deemi. Waldaa waaqeffannaa, amantii waaqeffannaa keessa waan tokko wanti faalla'u, wanti keessaatii fooyya'u hin jiru, wanti keessaatii komatamu hin jiru. Kanaaf kallattii kana irratti affeertanii kana caalaa cimuu danda'a jedhee yaada. Baay'ee isaan galateeffannaa egaa isaanirraa dhageenye isaan barsiisaa afaanitti Wallaggaa ayyaanni dhaloota isaan gargaaru isaan gargaaru jennaani baay'ee isaan galateeffanna. Egaa beekumsa qabnu irra caalatti dhaloota keenyaaf oolchine irra bu'a qabeessa ta'a malee beekumsi nuti qabnu nama biraa qofaan tajaajillee namoota baay'eetu beekoon kan biyya faranjii ta'anii faranjoota tajaajilaa jirantu jira. Akkuma Afrikaatittu akka Oromootittis akkasuma akka biyyattii tana Itoophiyaa jedhamtu sanaatti akkasuma. Kanaaf beekumsa qabdooti wallaalii waan fedhes ta'ii ogummaa qabdu waggaa lammii tajaajilse gaariidha. Asii isaaniifan kenna saniin booda immoo gara dargaggootiin dabra. Naaf gocha egaa maalinni akkuma Oromoo maaqsan namni waan qabu darbatee doonyan jedhamu jedha. Nutis immoo wanni dubbachuuf nakaas tokko maalinni anaaf wadaaja akkanaa arguun anaafillee isa jalqabaati. Badhuma taa'een kophaa taa'es nan hammoommachaa ture. Hundi keessanuu immoo hundumti keenya jaarsillee guddaanillee xiqqaanis badheetti hammuma tokko hammoommachaa ture. Hammummusan maalinni isuma kanaa jechuudha. Inni kun immoo miidiyaadhaan, raadiyoodhaan, televezyiinii adda addaatiin otoo hin lallabamne xiqqaa fi guddaan dubartoonni warri dhiirallee asitti wal ga'uun kun waan guddaa dhugaa maal jedhee akka ibsu na dhiba. Maaliif haati fi abbaan ilma eebbisanii yoo waan jedhanii wallaalan waan jecha ittiin eebbisan yoo jalaa bade yookaan jecha filachuu dadhaba maal jedhan garaan haa eebbisuu jedhan. Kanaaf anis
waan natti dhaga'amu ibsuu hin danda'u gammachuu jechuudha. Profeesara qabnaa, dooktoras qabnaa, maanguddoo qabnaa akka kitaaba wahiitti rifaransitti nu tajaajilu qabnaa ka jedhan asirraa Dooktor Geetahuun Abroollee ni jiran. Dursee maaliif yaada kana keessa seenee maaliif yaadni waan naan deemu. Egaa maqaan koo Fiqaaduu Kabbadaa Jifaariin jedhama. Kanan dhaladhe godina Arsii hojiidhaan kan hojjechaa jiru barsiisummaadha. Aanaa Booset asumatti magaalaa Doon irratti jechuudha. Egaa maaltu jira irra caalaa barnoonni kenname baay'ee namatti tola. Amma asirraa kan barannu amma akka Dooktor Geetahuun jennee abbaan keenya kanoo abbaa gadaa jedhamanii obboleewwan keenya hangafni baay'een as jiru. Barataa isaanii ta'u darajeenis anis barataa isaanii ilma isaanii ta'u akaakayyoon as keessa jira, abbaan as keessa jira. Dooktorri hayyuun Oromoo beekan taa'ee obboleessa isaa hangafa quxisuurraa barataa isaarraa taa'ee dhaggeeffachuun waan baay'ee nama barsiisu. Maal jedhan bakkee amantaa biraa irratti yommuu lallaban Yesuusii nama barsiisee miila dhiqee maal jedhanii waan akkasii haasawu. Nu as deebinee yoo laalle kana wal barsiifnaa. Maal jedhan heera soddomman uumaa ambaa ka jedhan keessatti maaltu jira? 10 dhoksuu, 10 dhoksuu, 10 gorsuu ka jedhamu irratti dhoksuu ka jedhu keessatti waan tokko jechuun barbaada. Maal jedhan? Dhirsaa fi niititu bakka soddaa warri niitii sanii fagoodha. Gaaf kan biyya biraa warra keenya yommuu gaafannu miilaan miidhamne irraa farda haa bitannuu jedhanii mari'atan dhirsaa fi niitiin. Farda bitanna. Maaliif yoo deemnu dadhabne waan ta'eef farda tokko farda dhaluu dandeechu bitanna. Maaliif farda takka yoo ta'e kormaa yoo ta'e nama tokko yaabbata waan ta'eef nu lamaanuu bitannee deemuu ni qabnaa jedhanii walii galan. Gaafa kaan farda rimaa yoo taate gaafa rimaa taate immoo rimaa binna. Eenyutu yaabbataa nu lamaan keessaa jedhee dhirsi yommuu itti dubbatu wal huddeellannaa rakkoon qabu nu lamaanuu yaabbannee wajjin deemnaa jedhanii walii galan. Farda rimaa akkamitti yaabbattaa? Rimaa yoo yaabbanne gaariin ta'u ilmoon dhalassuun immoo nagaan ta'u. Gaaf kan akkam naa muramte farda rimaa yaammachuu akkanatti wallatti jedhee wal fudhee uleedhaan kaayetti godhe. Hirri futee dukkanni dukkanaa iyyachaan ollaan hin ba'ee hin badde mana isheeti. Gaaf kan ka akka aadaa Oromootti kan wal araarsu ammallee hin jiru dhiifama naa godha maanguddoon. Namni yoo wal lole amma ka araarsu osoo hin taane chuu walitti jedha. Ka duratti kaaraqee malakkaallee ka'eera. Abboo akkamis yaalaa jiska? Golu rukute gadi bahi qincimi jalatti eeggadhu waliin jedha malee wal gorsu hin jiru. Durka araarsuuf yoo deemani lamaanuu hin ta'an. Maal irratti wal loltanii jennaani? Warra keenya yoo deemnu farda yaabbannee deemna. Farda akkamii yaabbattu? Farda rimaa yaabbadha jettee naan moromne. Fardi eessare ganaa bituu hennaa. Farda fuulduratti bituu hedaniif irratti wal lolanii. Maaliifi ati jedhan waa tufanii mammaakan waa himanii. Utoo namichi suni jetteeni moromsiisuu baate fardi isaa bitamtu. Gaafa bitamte laallaa rakkoon qabu jedhee bitus gabbaa ta'e niitii isaa burbateera jechuudha. Dhorsi waa hedduu of keessaa qabu. Egaa ofiin kun baay'ee namatti tola. Amma fuuldura kanarratti maarkariin kabarraa'e maal jedha? Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha. Of ta'uun heera uumamaati. Of ta'uun heera uumamaati. Kana jechuun maalinni quncee muka tokko muka biraatti hin ta'a. Mukkeen baay'een as keessa hin jiran muka tokkorraa quncifnee tokkotti odoo keenya hin qabata hin qabatu. Kanaafi saayintistoota faranjiin akkas jette jenna malee sirna gadaatiin yommuu bulan abboonni keenya haawwonni keenya wanti isaan mammaakan warri faranjii piroovarbii jedhan sani harka dhibbaan caala. Maal inni yoo sooressi hantuuta hoo nyaate qorichooma fi jedhanii hiyyeessi immoo yoo nyaate maal jedhanii dhabaafi jedhanii. Kanaaf maal inni keenya wanni qabachuu dideef isa isinittiin himan. Lafa qabadhuga yeroo gabaabaa keessatti wanni akkasii arguun baay'ee tokko natti dhaga'ama. Baay'ee na gammachiisa keessa koorra. Kana
utuu waliin tuffatinne doktorotas qabnaa, piroofeesarotas qabnaa, injiinerotas qabnaa, qabeenyas qabnaa, hayyus qabna, hunda hin qabnaa jedhan kunoo qabatamaan kaasbaanii dubbatan argitan moo arginu? Hamiidha? Hamii miti. Isaanillee hamtuu waaqirraa haa qabu, fayyaa nuuf haa kennu, jeeqalbiira nu hambisaa, nuuf tolcha, fayyaa ta'a. Taan immoo Waaqayyo fuuldura yoo waliin nu tursiise walitti deebina. An amma waadaa asitti galu maal inni namni waan qabaniin gabaabaan hin jenneere wanni nu qabnu qabeenya walii keenya nu wali jiruu fi waajjira jedhanii mire wanni dabar namni waggaa 100 jiraatu yoo darbe kuma ka jiraatu jira, 100 ka jiraatu jira, hin darbu hundu. Kanaaf wanni ani waadaa galu maal inni wanni tokko barsiisota kanneen wajjin wal baradhaa waadaa galeen akkaataa Waaqayyo na gargaareen barumsa kana baradheen itti fufaa. Kanaaf barsiisaa baay'ee isaa galateeffannaa jechuudha. Barsiisaan dursanii beeku waan dhaabaa jechuudha. Kana jechuun maaliif waan sammuu namaa jijjiirratti waan namni iccitii yookaan immoo dhoksuu jedhu sanillee wanni nama harkaa baaftu takka takka ishuma fa'aa. Ogguma dhugaa ba'anii jabaadha jee namni tokko waan tokko kaa waan ta'eef kanaaf waan akkasii of eeggannoodha jechaadha. Waan yaadni amma dabraa jiru kun hundi isaatu barnootaa beekadha. Barnoota waan ta'eef sirriitti hordofuu qabdu jechuudha. Tole jarra naambisaan jedha seenessaa nagaashuu muummichaan jedhama salaalee irraan dhufe kana itti guddadhe salaalee dhaloonni koo lixa shawaate jechuudha ganaa daabirgan maal jechuu barbaadeen kaan kaabaa kibbaa baa lixaa walitti qabe asitti walitti nu qabu rabbi haa galatoomu jedha rabbi osoo nu galateeffattaa kun raajii guddaa rabbiitiin jedha osoo akka namaati as geenyu miti boolla nu qotan tureeyyu rabbi nu galateeffadhaan jedhaan maal jechuu barbaadeen asirratti yoo obsa qabaatan hundaa hin qaqqabu osoo ayyaan oromtichaa jiraachuu baate hundi keenyaas hin jiraannu akkuma kunoo amma miidiyaadhaan nurratti lallabaa jiran kanatu ammas bibittinnaa turra ta'eeyyuu ani wanni gammachuun guddaan natti dhaga'ame keessaa inni har'aa sadaffaadha. Inni afuraffaan immoo guyyaa tokko inni shanaffaan sirna gadaa shanaffaan geggeeffamaa guyyaa tokko guyyaa gaafa shanaffaa isa dhumaati gammachuun koo. Inni shanaffaa guyyaa afuraffaa osoo hin taane guyyaa shanaffaa guyyaa sadaffaadha. Inni tokkoffammaa inni gaafni ani gammade Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti bara 1999 yogguu gumiin dagaagina aadaa fi afaan Oromoo hundeessinu achi keessatti inni sun 1996 hin beektu ijoolleen keenya akka ari'amu waggaa 3 tureetti gumiin sun hundaa'e innis qabsoo barattootaatiin maal jechuu barbaade inuma cabsee seena guyyaa tokko obsa eenyu jenna amma cabseetuma dhufe dhugaan deebi'ee gaafa lammaffaa salaalee gadaatuu namaarraa gaafanni sababa garaagaraa tokko goobana daachettu abbaa gadaatuu lamaa yeroo sanii ajjeessa jedha. Inni tokko immoo salaalee obbo dhufe yaa'ii caffee gadaatuu lama irratti hirmaachuudhaa dhufeeti achumaan magaalaa keessa badeetu achumaan hafe achumaan abaaree jedhan abbaan gadaa. Kan biraa immootu maalinni yeroo sirna Minilik dura Haayile Sillaasee keessa gadaan akka tokkummaan Oromoo baduuf hin beektu keessattuu salaalee mata jabanaan har'a aadaa isaa qabatee gaa'ettu malee daangaa si jijjiirra walirratti jijjiirramee egaa Haayile Sillaasee dura qabee Haayile Mokonnin dura wantoonni kun irratti of jijjiiraa dhufan. Har'a damdamatee har'a ga'uu isaatiif galata guddaadha. Rabbi haa galatuun jira. Deebi'ee gaafa sirni gadaa salaalee geggeeffatu bara 2003 gaafa sani lammaffaan hin gammade lammaffaa gammaduu koo sadaffaan immoo har'a magaalaa Walicitiitti asitti argame sadaffaa gammaduu kooti. Kanaaf rabbi ammas fuula duraaf mul'ata qabna addunyaa irratti haa beekamu jedha duratti darajaan dargaggoon hin beekamna ammas homaa miti. Maal jechuu barbaadeetani wanti inni gama biraatiin eenyu barbaade dhaamsa barbaade
dargaggoota qofaa miti maanguddoon keenya bar manatti waan inni hojjetu yoo ayyaaneffatu maal hojjetu jecha waaqeffannaa tana qofa amma akaakayyuun koo jechi waaqeffannaatu maal innidha manatti kan raawwatu waa'ee sirni waaqeffannaa geggeessu garuu jecha waaqeffannaa kana gaafii warra hin baranne hawaasa nu duubatti kan itti ta'aa jiru isa san barsiisuudhaaf immoo nuti warra qalama lakkaa'ee kanatu dirqama qabna waan ta'eef manatti raawwachaa jechuma kana maaf adda baafachuu kan jedhu sanidha hin barsiisnaa malee wanti uummanni keenya nu duuba eenyu jedhanii qabanii nu duuba hiriiraa jiranii kuni injifannoo guddaadhaan jira maal inni waan tokko dhaamsa tokko gaafii bara 2003 akkanumatti maanguddoota kana dubbisne barattoota yuunivarsiitii wajjin dhufan anillee akka carraa hojjetaa mootummaa eeguusaan haala mijeessatti mariisisne maanguddoodhuma akka isaanii aarrii bullee qaban kana maal jedhan seetan amma amantaa waaqeffannaa jettanii kallacha kabajaa jettanii callee kabajaa jettanii duraan silaa oguu qeesonni fidaa isin jedhanii okolee keessaa fidaa callee baastanii kallacha guubdanii amma maal dhabdaniif asiin dhuftanii nun jedhan maanguddoon maal dhabdaniif dhuftanii nun jedhan ilaa dura silaa manuma keenya karaa sanbata maarii jettaniiti nu fuutanii nu jala gubaa turtanii amma maal dhabdanii gara na dhuftanii karaa calleen haa kabajamu calleen keenya ayyaana jettan jedha inni kun waa guddaa gaafii waa guddaadha waan ta'eef kanuma waan deebisne deebisne ani tokko dhumarra wanti inni dhaamsa akka biraatti eenyachuu barbaadu ogummaa qabnuunis yaadaanis maallaqaanis keessattuu waldaan akka biyyoolessaatti jiru maallaqni nu qofa osoo hin taane uummanni Oromoo rakkoo garaagaraatiin biyya alaa jiran hedduutu jira. Weebsaayitii mataa isaa osoo banatee fuula duraaf bareedaa maayii fi yaadanis qalbiidhanis waan asirratti asitti geggeeffamaa oolte kana yoo rabbi jedhe tarii borga nama dhaga'uu dandeessani ogummaa qabnuun waan dabarsuu fi qabnu waan alaatiifis hin dabarsine waan ta'eef guddoo isaanis akka itti gammadaniif nu duukaa jiru waan ta'eef isinis immoo nu qofaa yookiin immoo as qofa osoo hin taane osoo warra alaattis odeeffannoon darbee bareedaa caalattuu ala jira uummanni keenya kanaaf ani akka kootti akka ogummaa kootti waan irra waraabee kana siidiidhaan waldaa boosetii fi siidiidhaan qopheessee hin kennaaf hin jedha akka ogummaa kootti qopheessee galatoomaa isin jedha.